Yuunivarsiitiin Raayyaa Ittisaa damee barnootaa qorannoo fi teekinooloojiitiin boqonnaa haaraa kan banu laaboraatoorii qorannoo olaanaa eebbisiiseera. Laaboraatooriin eebbifame kun teekinooloojii yeroon barbaadu kan hidhate ta'uu fi damee qorannoo fi qo'annootiin gahee olaanaa baachaa kan jiru dandeettii Yuunivarsiitii Raayyaa Ittisaa sadarkaa olaanaatti kan ceessu ta'uun ibsameera. Laaboraatoorichi irra jireessaan barnoota raayyaan qorannoo saayinsawaa fi kalaqa teekinooloojii ta'uun giddugala ulaagaa sadarkaa addunyaa guutuu ta'uun ogeeyyiin raayyaa ittisa biyyaa beekumsa ammayyaan ogummaa fi kalaqaan ga'umsuuf mul'ata qabaachuu eerameera. Dabalataanis ammayyummaa raayyaa ittisaa saffisiisuuf qorannoo fi kalaqa keessoo jajjabeessuuf misooma teekinooloojii gabbisuu fi dandeettii humna namaa guddisuuf faayidaa tarsiimawaas qaba. Laaboraatooriin qorannoo olaanaa kun kan ijaarame qindoomina raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaaf dhaabbilee michoota idil addunyaa keessumattuu Imireetota Araba Gamtoomanii walii ta'uun eerameera. Waggoottan kurnan darban sagantaalee barnootaa 75 hanga sadarkaa digirii sadaffaatti barsiisaa kan jiru Yuunivarsiitiin Raayyaa Ittisa Biyyaa kutaa yaalii guddicha kan ifoomse bu'uura waliigaltee Imireetota Araba Gamtoomanii waliin bara faranjootaa 2023tiin jedhameera. Lafa kaaree meetira 20,000 fi 850 irra kan qubate laaboraatoorichi xiyyeeffannoon isaa olaanaan yaadita teekinooloojii maddisiisuu, deeggarsa teeknikaa kennuu fi hojiirra oolchuu kanaafis kan oolu laaboraatoorii 7 walitti hidhuun of keessatti qabateera. Alamsaggeeda Saayyeetu gabaase.